الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد برنوتك إن دبر الرتي قبي أفان أرومو كيسن جر جنة قبي سديتي أدكيني لالي qubee afurii warruma afaan oromoo keessa osoo jiranuu amala furdachuu qabanii jennee qubee afurii itti daballee qubee 12 laalle. Qubee 12 sanirraa warri hafe immoo warruma akka afaan oromootti jedhamu jennee qubee 17 sanillee baranne. Har'a ammoo qubee sagalee wal fakkaatan adda baasuu baranne. Qubee barreeffamaa wal fakkaatan adda baasuu ammoo فيديو تانو درسي لما فايرتي والديبنا قبي سغلي والفكاتن الدباسو جيتشون كوني قبي جيتش إساني يو حركان اتقالي يو دبتشيفتون اتقالي دبتشيفتو ولين توكو فكاتن يو نمني الدان باسي مالي أكاسيت الدان بافنا إن شاء الله wanni sinitti dhaamu namni qubee asduraa sanniin tartiiba asduraa sanniin hin hordofin akka kanan hordofne yoo barachuu barbaadda ta'e nama kamiifuu hiikan qabu nama viidiyoo kana hordofuuf yoo ka dursa tartiiba isaatiin kan laalle taate nama muuxannoo fudhatuuf illee hordofu yoo ka ta'u taate hin fayyaduun jecha tartiiba gadhiifnaaniin bu'aa si dhabsiisa. Kanaafuu tartiiba eeydanii akka hordoftan yoo waan si barbaachisu keessatti hin argin ammoo hin barbaaddu yoo ta'e yeroo kan kee guburra waan si fayyadu biraa barbaadu si caala. Garuu beekaa feetillee ta'uu dandeettaa muuxannoodhaaf si fayyada. Tartiiba saniin osoo hordofte baay'ee gaariidha. Tolee barnoota keenya kaarraa irratti waan namni hedduun itti rakkatu qubee wal fakkaatan adda baasuudha. Fakkeenyaaf qubeen saa siin soode kunniin sadan wal fakkaatan yoo amma fathaa goone sadanuu saa jedha. yoo kasraa goone sii jedha. yoo dammaa goone suusuu jedha. waan harakaa ganaa barattan ganaa wal fakkaatu amma maqaa irratti gara haa fakkaatan malee akkamitti adda baafna ree? Saa kana saa qaccee arrabaa baafnee qal'ifnee saa jenna. Qaccee arrabaa baafnee qal'ifnee saa jenna. Saadiin ammoo arraban baafnu arraba margiinsa ilkaan jalaatti qabnee furdifnee akka nama fiisuutti soode jenna. Soode jenna. Arraba keenya gara caafii isaa gadi qabnee duubni akka ol jedhuuf jecha akka nama fiisuutti hidhii immoo hin fayyadamnu. Hidhii irraa ittifna haga danda'ameen soode jenna. Soode jenna. Siiniin ammoo akkuma afaan keenya nuu jedhetti siin jenna. Akkuma nama seeqatuutti siin jenna. Akkuma afaan oromootti siin jenna. Yoo amma sadanuu harakaa fathaa osoo qabaatee sadanuu saa hin jennu jecha. Kana arraba baafnee saa jenna. Kana ammoo saa jenna. Kana saa jenna jecha. Qubeen kunniin sadan sagalee wal fakkaatanii akkanatti adda baafne. Waan an afaan oromootiin jedhe kana wajjiin qabadha. An nama muraasallee yoo ta'e barsiisee argee namni waan afaan oromootiin an jedhu kana wajjiin jedhuu fi namni cal'isee tolchu tokkoo miti. Yeroo booda gizee qur'aana qara'an gizee ammoo harfiin hedduu wal faana dhuftu hin dagata. Jecha afaan oromoo sayyoo qabate hoo deebi'ee ammoo akkasanitti tolcha jecha. Saa qaccee arrabaa baafna
صاد أمو أجي الربا إرجع جلاتي قبنا سين الربا كنا أكو مسلا جروتي سين جنة وما نقولوا جيتشا تولي لما فايرتك وبي حاكا نافي هانكو والفكاتا غراغرمان إسا حاكنا كوكي كيسا لا كوكي كينا تشوفني أكا هفور غراغرات تقدين تري أس اتفني وسط الحلق جتشوكي يافي السيسيني جتشا دوبرا السيسيني غرا أفانيت السيسيني جتش كوكي كينا تشوفني جنما كوكي كينا تشوفني أكا قدين تري أس اتفني حاجنا اللي نستقوني حاجنا كان أمو حاجنا جتشا ها أفانو بنيتما حاجن وسو أما لتشوفت هاتاني كانان حاجن كانان أمو حاجن جتشا والشمس وضحاها أكما فوي أوفي تولي قبين برامو خاكنا في كافين كوال فكاتا غراغرمان إسا خاكنا كوكي كيست أكنم أخجل أوتي خاجن كافين أمو نورمالا غوغوغا كافجن وسو أما لچو كسرا تأي فكينياف كانان خيجن كانان أمو كيجن جيتشا لچو والفكاتن غافا غنا حركان دوفي دبچيفتو يو دوفي والفكاتن غراغرما إسا كانان كوكي كيسا خايو جن كان أمو أكنمتي غوغوغا مكانا كاجن جيتشا كبيرا أما اللي قبي والفكاتن دالي في ضاد كنين لما والفكاتن دالين يوجن نورمالي مكانا دال جنة ضادين أمو دلق الربا أو الآن تويسفني فردفني ضاد جن دلق الربا أو الآن دلق الربا أو لي تويسفني فردفني ضاد جن وصولتشو دمك أباتي وصولتشو ضمات إيه دبتشيفتون اتقالي كانان دو جنة كانمات دو جنة كانان أمو ضو جنة جيتشا ضو دلق الربا أو الآن تويسفني فردفني ضو جنة جيتشا وصو غافة دبتشيفتون اتقالي كان فردفني دلق الربا أو الآن تويسفني جنة كان نورمالا جنة جيتشا وبين برا ذالي في ذا ضا والفكاتا كونين سدين ذلك ناك أجي الربا بافني الإفني هدي الراد أورجينيك الإفني جتجد كنا واني فيدمنوف كنان الدباسوف ضا كان أموك أجي الربا بافنا أكما ذالي سنقروهم بافنا كان أمو فردفن ضا جنة جتجا أجي الربا بافني فردفني ضا جن كان أموك أجي الربا بافني الإفني ذال جن كان أمو نورمالي مؤسو الربا باسو هن كيسا ينجر زاجن وصو سدنو فتحات أيام كانان الربا باسني ذاجن كانان أمو نورمالي مزاجن كان أمو فردفني ضاجن يتشا أكسي أدبافن قبي كنين أكنا أدبافن ذالك أجي الربا بافني الإفنا ضاق أجي الربا بافني فردفنا زا أمو نورمالي مجن زا كان زاي اللين جلانيني مقاركو قبوانا دبتشيفتو أتلفنا يتشا كبيرا أمو كبيرا عيني في همزة والفكاتا عيني في همزة والفكاتا غراغرمان إسا عين يوجنو كوكي كيسا كنما جدوتي عيني جن همزة أمو أكنمتي أكما فان كينا نوجدتي همزة جن أما حمزان كن سلامك أكنا والفك هاكنا سلا والفكاتو والفكاتو فكاتا كما قاد كوني مقاد أمالي سغلين إسا حمزة كنامتي سغلين إسا يودو بچيفتون اتقالي إي أوتا أجيتش حمزان كن قرآت ديبي عين اللي عيني مريك أولا عادة يو فتحات إجر لمان عين جنة كوكي كيسا همزة أمو آجن نجيتشا أكا آفان رمودي مكان أما أكا آد أول فكاتي كناف قبين كنين أكا فان رمودي سننجد يو أكا ستك أبني
irra furmaanni guddaan dhufa waan ta'eef karaa salphaadhaanillee waa hedduun baratamuu danda'a waan ta'eef baarakallahu fiikum. Qubee kanniin bifa kanaan ka afaan oromootiin jenne kanallee qabattanii adda baasuu qabdan. Yoo bifa kanaan adda baaftan yooma jechuullee dadhabdan yeroo yeroodhaan sirreeffataa deemtan jecha. Baarakallahu fiikum. Qubee kanniin adda baasuun sirritti murteessaadha. Qur'aana akka afaan oromootti qara'uu dhabuuf baay'ee murteessaa. Akkasumallee dhama'uu dhabuuf baay'ee murteessaa. Akkam godhee addaan baasa irra caalaa namni ka dogongoru as biratti warri qur'aana qara'u hedduulleen jecha. Fakkeenyaaf haa kana tolcha jedhee akka haa kanaatti jechuu. Wallaahu qul huwa Allaahu ahad. Qul huwa Allaahu yoo jedhe amma balleesse jecha haan sun kana waan ta'eef. Allahu samad ka jedhu kana haan sun kana Allahu yoo jedhe balleesse jecha. Fakkeenyaaf hamzaa Allahu akbar jennee salaata hidhannaame Allahu akbar yoo jedhe balleesse jecha. Hamzaan kun normaalima aa jedhan malee aan jedhan jecha. Allahu akbar jedha yoo barbaade akbar tolchuuf jedhan haa kana godhe jecha balleesse jecha. Kanaaf namni hedduun qur'aana tolchuuf yaalu ka hubannoo hin qabne jecha warra hubannoo qabu osoo hin taane qubee kanniin adda baasuu dhaburraa dogongoroonni sunniin dhufa. Qubee normaala jedhaman afaan oromoo keessa jira wanni jedhee qubee 17 san akkasitti afaan oromootitti maxxanseef dogongoroota kanniin sirreessuuf haga kiyyatti. Kanaafuu qubeen afaan oromoo keessa jirra jenne suni gonkuma wanni tolchuuf yaalan jiraachuun qabu jecha. Bifa amma baranne kanatti. Baarakallahu fiikum. Waan hanqina qabullee walumaa qurcaa itti fufna jabaadhaa. Ammoo ammallee irra deebi'ee wanni isin dhaamu viidiyoo isa duraa laaltu malee isa itti aanu akka laalle. Isa duraa qabattu malee laaluu qofaa miti ammoo. Laaluun qofti gahaa miti. Isa san akkuma nama barsiisaan sii kennetti qabattee irra deddeebitee sirreeffattee isa lammaffaatitti tartee baratta. Yoo wal bira laaltillee hiika dhaba jecha. Nama muuxannoo fudhatuuf deemu yoo ta'e malee. Namni muuxannoo fudhatuuf deemu information bichaa barbaada waan ta'eef. Kanaaf baarakallahu fiikum jabaadhaa rabbiin galmaan nu haa gahu bifuma kanaan itti fufnee waan hedduu finna.